qabantu jira. Namoota akkasiitiif akka addunyaatti taphataa sadarkaa qabate jechuun waan guddaadha. An ammoo waa'ee daldalaatiin isinitti hima. Bara dabre barataa tokkoon qaba ture. Namni sun gama daldalaatiinis milkaa'aa namaati. Daldala keessa waggaa 15 yookiin 20 turee jira. Maamilli isaa jabaan namicha Yahudaa kan magaalaa New York irraa dhufu tokko waggaa 20f maamila isaati. Telefoona itti bilbilaa waan barbaade isa ajaja. Guyyaa Jum'aa khutbaan sa'aa tokkoo fi daqiiqaa 15tti jalqaba. Namni kun ammoo yeroo hunda guyyaa Jum'aa sa'aa takkaa fi daqiiqaa 14tti telefoonatti dhahee nama muslimaa kana ajaja. Jum'aa hunda jechuudha. Gurbaan muslimaa kun telefoona kaasee dhiifama. Amma haasa'uu hin danda'u ja'an. Namichi kunis maaliif jee gaafata. Innis masjidaan jira. Guyyaan Jum'aadhaa ja'an. Oo dhiifama hin beeyne jee cufa. Torbaan itti aanus waanuma wal fakkaataa godha. Akkanumatti itti fufee waggaa 20f godhe. Qabxiin ani isiniif kaasuu barbaade. Jechi Rabbiin aayata kana keessatti daldala ibsuuf itti fayyadame maali jenne? Eenyuun naaf hima? Tijaara. Garuu maal akka ta'e beeytu? Rabbiin daldala ibsuudhaaf yeroo hunda jecha tijaaraa jedhuun fayyadamu. Rabbiin Qur'aana keessatti yaa ayyuhalladhiina aamanuu idhaa nuudiya lis-salaati min yawmil jum'ah fas'aw ilaa dhikrillaahi wadharul bay' jedhe. Wadharut tijaaraa jedhe lakki wadharul bay' jedhe. Bakka tanatti daldala ibsuudhaaf tijaara jecha jedhuun fayyadamne. Aayaa jecha tijaaraa jedhu itti fayyadameen dura aayaa jiru keessatti jecha bay' jedhu fayyadame. Bay' jechuun daldala jechuu miti. Bay' jechuun gurguruu jechuudha. Mee isin keessa nama hagamtu daldalaadha? How many people in business? Like 2 people in business? Astaghfirullah al-azim. What you doing? What do people do over here? Okay, anyway. Nama lama qofa moo? Astaghfirullah al-azim. Maal dalaydan? Hundaafuu waa wahii dalagaa. Muuzaas taatu gurguraa. Mee hundaafuu dhaggeeffadhaa. Daldala keessa dalagaa hedduutu jira. Maallaqa qabuutu jira. Mindaa kafaluutu jira. Mindaa kafaluun nama miidha. Maallaqa namaaf kafalamuutu jira. Baasii elektirikaa kafaluutu jira. Baasii suphaatu jira. Baasii waardiyyaatu jira. Saganteeffachuutu jira. Bulchiinsa humna namaatu jira. Nama qaxaruutu jira. Nama arihuutu jira. Wayita daldala keessa seentan wantoota akkanaa hedduu dalaguutu isinirraa eeggama. Meeshaa hanga bituu qabduutu jira. Hangam bitta. Hangam gurgurta. Meeshaa hangamtu jiraa fi kan kana fakkaatan hedduutu jira. Daldala keessa wanni nama cinqu hedduutu jira. Daldala keessa jiraatanii hojjettoota keessaniif khamisa yookiin jimmata mindaa kafaltan taanaan nu warra Ameerikaa biratti Jum'aan guyyaa xumuraatii miti. Hundaafuu isin asitti ceekii guyyaa jimmataa mallatteessuu qabdan taanaan Jum'aa waan ta'eef amma deemee ibaadaa dalagachuun qaba. Ceekii kana mallatteessuun yeroo fudhata. Nama cinqa jechuun dhiistanii deemtan. Garuu maal akka ta'e beeytu? Guyyaa Jum'aa osoo isin suuqa keessan cufutti jirtanii maamilli wahii dhufee ol seenee maamilli gariin zambiila xiqqaa qabatee meeshaa xiqqoo bita. Gariin ammoo zambiila guddaa qabatee meeshaa itti tuula. Khutbaan sa'a tokkoo fi daqiiqaa 15tti jalqaba. Maamilli zambiila guddaan seene ammoo meeshaa hedduu sa'a takkaa fi daqiiqaa 10 irraa eegalee guurachuu yoo jalqabe daqiiqaa 5 keessatti naaf fixa jettanii eeydan. Amma fixa jettan. Garuu yeroon kun yeroo silaa ceekii itti mallatteessitan yookiin gibira itti kafaltan yookiin ammoo baasii elektirikaa itti kafaltan osoo ta'e suuqa keessan yeroo san cuftanii gara masjidaa deemtan. Garuu maamilli maallaqa guddaa qabatee dhufe yoo ol seenee zambiila isaa guuttataa jira taanaan suuqa san cufanii bahuun salphaadha moo ni ulfaata? Kanaafuu dalagaa yookiin tijaaraa dhiisanii bahuun salphaadha. Garuu wanni dhiisanii biraa deemuun ulfaatu maal akka ta'e beeytu? Gurgurtaadha. Sababni isaa wanni hundi gurgurtaarraa argama. Wannummaan namni tokko daldala keessa seenuufuu waa gurguratuudhaafi. Kanaafuu namni waa bitatu yoo dhufe xiqqoo eegeetiin deema. Raka'aa lammeessootiin dhaqqabadha. Gurgurtaa tana fixadheetiin baha jettan. Rabbiin garuu gurgurtaa dhiisii deemii jedhe. Ati ammoo duba maallaqa akkamittiin harkadha jettee gaafannaan wallaahu khayrur raaziqiin. Rabbiin arjaadha. Ka maallaqa sanuu ifii kan nu sii mitii jedhee siif deebise. Rabbiin gurgurtaa saniin si qormaataa jira. Rabbiin maamila maallaqa hedduu qabatee dhufe saniin isin qormaataa jira. Kanaafuu dhiifama naaf godhi. Yeroon salaataa waan ga'eef nin cufa jechuu qabda. Dhugaa jaartamoo laali maallaqa nin qabaa bar jedhee si sossoba. Lakkii dhiifama naaf godhi. Yeroon yeroo salaataati. Cufuun qaba jettee cufuu qabda. Namoota akkasii rabbiitu qormaataaf sitti erga.
waan rabbiin rizqii bani Israa'eliif buuse san quba qabdaniimi guyyaa ibaadaa godhuu qaban sanitti qurxummiin bishaan keessaa ol utaala bishaan keessaa as bahanii dirira deeman ijaan warra ibaadaa godhu lallaalanii bishaanitti deebi'an boolaalee akka jiran babbareedoodha ja'anii ibaadaa dhiisanii daldalatti seenan akkasitti rabbiin isaan halaaki kun akka rabbiin itti nama qormaatu wallahu khayrur raaziqiin kun fakkeenya kiyya kan itti aanu. But if you raise it, I'll feel good about myself. How many people know ayatul? My next example. Now, inshallah ta'ala, I made my. Amma inshallah fakkeenyaan akkaan jaaladhu bira gaheetiin jira. Harka baasuun dirqamaa miti. Garuu osoo baaftanii natti tola. Hangam keessantu ayatul kursii beeka. Ayatul kursii. Fakkeenyi xumuraa kaniin arra galgala isiniif himuuf deemu ayatul kursiyyidha. Hayyeemee amma waliin haa qaraanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. Ayatul Kursi is made up of 9. Ayatul Kursiyin hima sagalirraa jaarame. Hunda isaa takka takkaaniin isiniif hima. Allahu laa ilaaha illaa huwa alhayyul qayyuum. Hima tokkoffaadha. Laa ta'khudhuhu sinatun walaa nawm. Lammaffaadha. Lahu maa fis samaawaati wa maa fil ard. Sadaffaadha. Afraffaanoo isa kami. Man dha alladhii yashfa'u 'indahu illaa bi'idhnihi. Kun afraffaadha. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم شنفاد اتئانسون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جهفاد اتئانسون وسع كرسيه السماوات والأرض تربفا ولا يؤوده حفظهما سديتفا وهو العلي العظيم كن سقلفاد هموت سقل همني jalqabaa kan Allahu laa ilaaha illaa huwa alhayyul qayyuum jau hima bareedaa kan maqootii rabbii lama of keessaa qabu maqaan lamaan sunniin maali alhayyu fi alqayyuum jiraataa duutii isaaf hin mallee fi kan wanni uumame hundi isaaf dhaabbattu wanni dachiirra jiru kan arkameen kan dhaabbateen kan jiraateen rabbii tokkichaani wanni nama ajaa'ibu himni tokkoffaa irratti argamu kun hima sagalaffaa irratti argamu waliin waan isa wal fakkeessu qaba himni sagalaffaa sunis wahuwa alcaliyyul caziim ja'a hima xumuraa kana keessa maqaa rabbii meeqaatu jira maqaa rabbii lamaatu jira himni jalqabaatis maqaa rabbii lama qaba hayyee himni lammadaa maal ture waa'ee hima lammadaa isinitti himuun duraa waa'ee waardiyyaa yookiin sakkooritii isinitti haa himu waardiyyoonni waa eegan dalagaan isaanii haalaan ulfaatti waardiyyoota mootii Ingiliz kan koofiyaa haalaan dheertuu godhatan agartanii beeytu dalagaan sun haalaan ulfaatti dalagaan sun barattoota kolleejiitiif haalaan gaariidha yoo waardiyyaa taate bakka dhaabbadhu jaamte san dhaabbachuu qabda kaameraawwan CCTV ja'amaniin wantoota waraabbamanirraa ija osoo hin buqqifatin eeguu qabda kaameraan sun hin sossoo fakkuma wal fakkaattu sa'aa dheertuuf laaluuf dirqamtan sa'aa 12f sa'aa 8f isuma laaltan yoo waanuma tokko eedan jiddummaatu isin mudachuu mala hirribni isin qabuu danda'a dadhabuu dandeessan isin amantii teessan haalaan waan hordoftaniif filma hin laaltan ta'a filmi irratti waan mul'isantu jira filmiiwwan akshin ja'aman irratti yeroo hedduu hattuu wahii gara manaa seenee waa saamuu barbaada garuu waardiyyaa hulaa eegu arkanii dhaabbatan haa ta'u malee waardiyyaan hulaa eegu san yoo dadhabe ni muuga. So he grabbed him, and he gets inside because the security guard's getting sleepy. Hattichi ammoo waardiyyicha rafe hudhee ajjeesuun gara keessaa seena. Waliigallee Allah azza wa jal waa'ee isaa hoggaa dubbatu akkana jedhe. Laa ta'khudhuhu sinatun walaa nawm kan hin muyne hin muugu namni yoo dadhabe ni muuga ijjitee walitti fiiti garuu hin raftu akka gurbaachi bira taa'utti jiru san jechuudha. Qoosutti hin jira. Muguu jechuun walakkaa rafuu jechuudha. Sina ja'ama. Isatti aansuudhaan maaltu dhufa? Nawm. Dura sinaatu dhufa. Akka fakkeenyaatti sinaa jechuun wayita salaata jum'aatiif masjida seentanii khatiibni inna alhamdulillahi nahmaduhu
je'ee isaa qara'aa jiru mogaatii jalqabdan sani. Okay? Wayita imaamni ayyuhal ikhwatul kiraam bakka ja'u gahu huursuu jalqabdan sun nawmu ja'ama. That's nawm. Okay, so you know the difference between... Hayyee garaagarummaa sinaa fi nawm hubattanii muuguu itti aansuun ammoo rafuudha. Kun hima lammaffaati. Kun amaloota uumamaaleen qabani. Uumamaaleen ni dadhaban, ni muugan. Itti aansuun ammoo ni rafan. Yeroo takka takka ija dunuunfattanii rafaa hin jirru jettan. Xiqqishumaan ija dunuunfadha jettan. Sakandii muraasa booda ammoo huursuu jalqabdan. Hangasuma. You're gone. You're finished. Okay? Now here's the thing. An barsiisaa waan hin taheef waa'ee sinaa fi nawm sirriitti hin beeka. Barsiisaa taatanii PhD keessan saayinsii hirribaa irratti dalaguun salphaadha. Osuma barsiisaa jirtanii wayita ijoolleen muuguu jalqaban gartan. Kun hima lammadaati. Waa'ee muuguu fi rafuuti. Checking out. Like in the middle of a lecture, like.